keenya nurraatti yaadabee akkamiin dagachuu dandeenya kan jedhu irratti kan haasofnu ta'a. Yeroo hedduu mukaawuu yookaan dibbirtii cimaa keessa kan nu galchu hiriyaa jaalalaa yookaan jaalallee yeroo dheeraa waliin dabarsine yookaan kan jaalannu dagachuu dadhabuudha. Kuni jireenya jaalalaa keenya qofaa osoo hin taane jireenya hojii akkasumas yeroo maatii keenya waliin qabaannu hundumaa wanta miidhuu danda'u wanta ta'eef wanta yeroo fudhatamee irratti yaadamuu qabudha. Jaalallee keenya adda nurraa bahee dagachuuf wantoota nu barbaachisan 10 isinitti hima. Hanga xumura qophii kanaatti na waliin tura. Karaan nuti jaalallee keenya nurraa adda bahee dagachuu dandeenyu inni jalqaba miira keenya adda baafachuudha yookaan immoo maaliifidha nama sana dagachuu kan hin dandeenye jaalalli naqabeetidha yookaan yeroo gaarii isa yookaan ishee waliin wanta dabarseefidha yookaan namoota biraarra wanta na dhaggeeffatuuf yookaan na dhaggeeffattuufidha yookaan immoo isa waliin yookaan ishee waliin walqunnamtiin saalaa nuti raawwannu gaarii wanta tureefidha wantoota gara fuulduraatti goonu yookaan jaalala isaanii dagachuuf goonu beekuuf kana beekuun sirriitti barbaachisaadha. Tarii nama sana waliin yeroo magaarii wanta dabarsiniif qofa ta'uu danda'a kan nuti dagachuu dadhabne jaalala dhugaallee qabaachuu fi dhiisuu ni dandeenya. Sababni isaa immoo kana adda baasnee beekuu dhiisuudhaani. Kanaaf jalqaba irratti miira keenya adda baasuudha qabna. Jaalallee keenya nurraa adda bahe dagachuuf wanti nu gargaaru inni lammataa miira keenya dubbachuudha. Yeroo hedduu namni ta'ee nu dhiisee yeroo deemu mo'amuu wanta nutti fakkaatuuf miira keenya ifa baasnee dubbannu. Hiriyoota keenya tarii maatiis ta'uu danda'a namoota beekanii fi nutti siiqanitti dubbachuu qabna. Aarri yoo ta'e akkanaan naarseera yookaan naarsiteetti jibbin irratti yoo ta'e sababa kanaan jibbeeraa jennee miira keenya ifaan dubbachuu qabna. Sababni isaas miirri keenya nuti keessatti dhoksanne yeroo mara keessa keenya miidhaadha jiraata. Jaalallee biraallee yoo qabanne aarii sun keessa keenya wanta hin baaneef aarii keenya guutummaa guutuutti nama sana irratti bahachuu ni dandeenya. Jaalalleen keenya inni haaraan kun wanta jaalallee keenya isa durii nu yaadachiisu yoo dubbate yookaan yoo godhe inni yoo akkanumatti jedhu na dhiisee deeme miira jedhu keessallee ni seenna. Kun immoo gonkumaa sirrii miti. Namni sun sababatti nu dhiisee deemee ni qabaata. Nama nuuf hin taane wanta ta'eefidha kan inni deeme. Amma garuu hariiroo nuti qabnu fayya buleessa akka ta'uuf haasa'uutii qabna. Miira nutti dhaga'amu ibsachuus danda'uudha qabna. Miirri keessatti dhokatu nama miidha. Dibbirtii keessallee nama galcha. Kanaaf inni lammataa miira ofii ibsachuu yookaan dubbachuudha. Jaalallee adda nurraa bahee dagachuuf wanti nu barbaachisu inni sadaffaa dhiifama gochuudha. Kun immoo nama nu dhiisee deeme qofaaf miti. Mataa keenyaaf illee dhiifama gochuudha. Tarii namni sun nu dhiisee kan deeme balleessaa nama sanaanis ta'uu danda'a. Balleessaa nuti beekneetu yookaan utuu hin beekin raawwanneefis ta'uu ni danda'a. Jalqaba irratti mataa koof dhiifama gochuun qaba. Wanta kana balleesseera. Kanan balleesse immoo sababa kanaafi. Kanaaf dogoggora kana irra hin deebi'u. Kana booda nama gaarii hin ta'a. Wanti darbes darbeera jedhanii yaaduudha. Innis namoota irratti aarii qabatanii turuun yookaan dhiifama gochuu dhiisuun nama hamaallee nu godha. Nama deeme sanaafis ta'e mataa keenya dhiifama gochuun barbaachisaadha. Inni arfaffaan jaalalli keenya nu dhiisee deeme irraanfachuuf yookaan dagachuuf wanti nu barbaachisu jaalalli fooyya'aa ta'e anaaf ni mala jedhanii yaaduudha. Kunis immoo bakkoota fooyya'oo ta'an akka deemnuu fi namoota fooyya'oo ta'an akka wal barru nu gargaara. Yeroo tokko waan hanga kana godheefin yookaan waan hanga kana dabarsinee na dhiisee deemnaan bakka kana booda hariiroomti jaalalaa anaaf hin ta'u jennee namoonni yaannu yookaan yeroo nuti yaannu ni jira. Kanarraa ka'uun wanti gaariin yookaan carraan gaariin yeroo nu mudatullee ni balleessina. Wanti gaariin nuuf mala jennee yeroo yaannu namoota gaariidhaan wal barra karaa gaariirrallee deemna. Kanaaf hariiroon jaalalaa fooyya'aan naaf mala jedhanii yaaduun nama nu dhiisee deeme sana dagachuuf karaa nu gargaaru keessaa isa tokko. Nama nu dhiisee deeme dagachuuf wanti nu barbaachisu inni shanaffaan balleessaa ofii amanuudha. Yeroo hedduu namarratti quba baasuun inni akka nana godheera yookaan ishiin akka nana gooteetti jedhanii yaaduun nutti salphata. Sababni isaas ani akka na balleesseera ani akka na godheera jedhanii yaaduun yeroo baay'ee nutti ulfaata. Balleessaa keenya yoo amanuu baanne yookaan beekuu baanne hariiroo gara fuulduraa sirreeffachuun yookaan qabachuun nutti ulfaata. Balleessaa tokko irra deddeebi'aadha kan nuti jiraannu yeroo hariiroo
kan biraa eegallu keessattiyyuu nama yookaan hariiroo yoo jijjiirre ofii keenyan jijjiiramne taanaan bu'aa hin qabu. Kanarraa ka'uun egaa balleessaa tokko balleessina haaluma fakkaatuun immoo miidhamuma tokko miidhamna. Kanaaf balleessaa keenya amanuu qaba. Situ balleessaa qaba taanaan anatu balleessaa qaba. Kana booda irra hin deebi'u jedhanii amanuudha. Nama biraatti illee himuun yookaan nama biraa beeksisuun illee yoo nutti ulfaate ofii keenya garuu balleessaa keenya beekuu qabna. Kana tuun balleessine ta'ee hariiroon kun badu hin tabalaasha'u ture. Kanaaf kana booda isa darbeerraa barnoota fudhadheen gara fuulduraatti irra hin deebi'u jechuu qabna. Jaalallee keenya nu dhiisee deemee dagachuuf wanti nu barbaachisu inni jaaffaa yeroo waliin dabarsine keessatti wanta gaggaarii hin taane inni godhu yookaan wanta gaggaadhee sana yaadatu. Yeroon akka inni jedhu immoo akkana hin godhamu namni jechuu dandeessu. Sababni isaas yeroo gaarii waliin daddabarsine yaaduudhaan nama sana dagachuu hin dandeenyu. Ndaawam irra caalaatti gaddaadha kan nuti deemnu. Adda bu'uu keenyaaf sababoota kan ta'an waliin taanee wantoonni waliin dabarsine keessaa kan akka adda baanu nu godhanii jiru. Isaaniin irra deddeebi'anii yaaduun nama sana dagachuu yookaan wanta adda ba'uu qabnuuf adda baanee jennee of amansiisnee hariiroo biraa keessa akka seennullee nu gargaara jechuudha. Jaalallee keenya adda nurraa bahee dagachuuf wanti nu barbaachisu inni torbaffaa ija keenyarraa fageessuudha. Ijarraa kan fagaate lapheerraa fagaata jedhama mitiire. Yoo walirraa fagaachuu wanni wal dagachuu hin dandeenyu bakka waliin deemne ta'uu ni danda'a. Yoo xiqqaate guyyaadhaan waa'ee nama sanaa yaaduu hanga dhaabnutti wantoota nama sana nu yaadachiisan ofirraa fageessuudha. Akkasumas bakkoota waliin deemnu yookaan bakka tokkotti karaa argamnu hir'isuu yookaan balleessuu qabna jechuudha. Sababni isaas deebinee gara duubaatti akka deebinu wanta nu godhuufi kana qofa osoo hin taane intarneetaan illee kan haasofnu yoo ta'e addaan kutuudha. Nama sana qofa osoo hin taane hiriyoota nama sanaallee dabalatee akkanumallee poostii namni sun gadhiisu yookaan wanta namni sun poost godhu ilaala hiriyoota isaa ilaala dagachuun ulfaataadha. Kanaaf biloogochuu yookaan addaan kutuun barbaachisaadha. Darbeellee wanta nama sana nu yaadachiisu kennaa ta'uu danda'a, bakkoota ta'uu danda'a, fiilmii ta'uu danda'a, wanta waliin dabarsine ta'uu danda'a. Waan hundayyuu hanga danda'ametti ofirraa fageessuunis barbaachisaadha. Nama nu dhiisee deemi dagachuuf wanti nu barbaachisu inni 8ffaa wanta haaraa gochuu eegaluudha. Kuni namoota hedduuf ulfaataadha. Yeroo dheeraaf wanta gochaa turame dhiisanii wanta haaraa eegaluun akkamiin yeroo dheeraa wanta nuti jiraachaa ture yookiin jireenya koo akkamiin jijjiira jedhanii namoonni hedduun itti ulfaata. Garuu gadduu dubartii keessa galuu hin feenu yoo ta'e wantoota hedduu jijjiiruu qabna. Miira haaraa mataa keenyaaf uumuu barbaanne yoo ta'e wanta haaraa eegaluu qabna. Kun dagachuuf qofa osoo hin taane jireenyuma keenyaaf illee gaariidha. Yeroo hundumaa waan barame gochaa jiraachuurra yeroo nuti amma irra jirru immoo nama sana dagachuuf yerootti yaalaa jirru wanta ta'eef wanta haaraa gochuu shaakaluu yookaan gochuu eegaluu qabna. Hiriyaa keenya waliin taanee wanta goonee hin beeknu yookiin immoo nuti raawwachuu yookaan gochuu barbaannu yeroo kanatti gochuu qabna. Jaalallee keenya nu dhiisee deemee dagachuuf wanti nu barbaachisu inni 9ffaa wanta barbaannu adda baasnee beekuudha. Yeroo namni nuti jaalannu nu dhiisee deemutti namoonni tokko naannoo keenya waan jiraniif wanta nu barbaadaniif qofa isaan waliin ta'uu hin qabnu yookaan immoo dagachuumaaf qofa jennee hariiroo kan biraa keessa galuu hin qabnu. Nama akkamiidha kana ni barbaadu, hariiroo jaalalaa akkamiidha kana ni barbaadu wanta jedhu adda baasnee beekuu qabna. Sababni isaas ammas irra deebinee wal fakkaataa waliin hariiroo eegallee miidhamu wal fakkaataa ta'e miidhamuu dandeenya. Kanaaf nama nu barbaachisu adda baasnee beekuu qabna. Kana jechuunis qal'aa furdaa dheeraa gabaabaa jechuu miti. Jireenya akkamii jiraachuu qabna. Nama akkamiitu nama amala akkamii qabutu nu barbaachisa jedhu adda baasnee beekuu qabna. Wanti hundumtiyyuu karaa nuti barbaannuun yookaan akka feenutti kan deemu filannoo keenya yeroo sirreessinudha. Inni 10ffaa fi inni dhumaa jaalallee keenya nu dhiisee deemee dagachuuf wanti nu barbaachisu namoota haaraa waliin wal baruudha. Wantoota tokko hanga 9 hiriirsine kana erga goonee booda amma immoo kan nu barbaachisu nama haaraa wal baruudha. Nama haaraa immoo yeroo wal barru sammuu haaraa ta'een ta'uu qaba. Tarii namni nuti amma wal barru nama dura waliin dabarsinee nu dhiisee deeme waliin ogummaa wal fakkaataa keessa, hojii wal fakkaataa keessa yookaan immoo haala wal fakkaataa kan qabu ta'uu danda'a. Yeroo kanatti nuti immoo wal baruu kan qabnu sammuu haaraa ta'eenidha. Kanaan ala yaadannoo yookaan tizitaa nama duraa qabanneetu
nama kana waliin hariiroo kan eegallu yoo ta'e hariiroo kana balleessuu ni dandeenya. Kanaaf nama haaraa wal baruuf sammuu keenya yeroo qopheessinu miira haaraa ta'etu nutti dhagahama. Nutis nama haaraa ni taana. Yeroo dhageenyutis positiivli dhaggeeffachuudha kan eegallu. Yeroo tokko jaalallee kudurii waliin kun isaa wal fakkaataa namni inni jennu dagachuu baannaan ammas irra deebinee namuma akka sanaatu mudata. Yeroo filannutis hiriyaa koo isa duraa faana waan wal fakkaatuufan filadhe yeroo jettu sirrii miti. Kana jechuunis miidhama wal fakkaataa ammas irra deebi'uuf eeyyamne jechuudha. Nama haaraa jechuun sammuu haaraadhaan ija haaraadhaan nama ati ilaaltedha. Kanaaf gabaabumaan nama haaraa sammuu haaraa ta'een wal baruu qabna. Egaa yaada kana share yeroon isiniif godhu namoonni jaalalaan miidhamtan akka irraa fooyyaftan abdii godhadheenidha. Hanga xumuraatti na waliin turuu keessaniif gammadeera. Egaa qophii kana yoo jaalattan like share gochuudhaan akkanumas subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'aa jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadhee dhiyaadhee kana fakkaatti. Barnoota akka irraa argattan abdiin qaba. Qophii gara biraatiin guyyaa boruu hanga walitti deebinutti nagaan tura. Horaa bulaa.